Bakka adda addaatii kanneen lammii miidiyaa hordoftan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha lammii miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabnu matuutii oduu dursireetii isin dhageessifna. Eebbifamuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fulbaana 9 bara 2025 raawwatame ilaalchisee ergaa baga gammaddanii uummata Itoophiyaaf dabarsan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa ergaa isaa keessatti nageenya lammiileetii fi tokkummaa uummattoota Itoophiyaa dhaammate. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa bara 2023 mootummaan Itoophiyaa akka aangoo gadhiisuu mana marii bakka bu'oota uummataa irratti gaafachuun hidhaa seenee obbo Kiristaan Taaddalee mana hidhaatti dhukkubsachuudhaan yaalii baqasanii hodhuu hatattamaa gaafatame. Kanneen jaaman hangafoota oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina isaa isinitti himna. Chaanaalli keenya namoota hunda biraa akka dhaqqabuuf laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jecha bal'ina oduutti aansina. Eebbifamuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fulbaana 9 bara 2025 guyyaa kaleessaa raawwatame ilaalchisee ergaa baga gammaddanii uummata Itoophiyaatiif dabarsee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ergaa isaa keessatti nageenyi lammiileetii fi tokkummaa uummattoota Itoophiyaa dhaammate obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii hidhi haaromsaa xumuramuu isaatti gammachuu qabu ibsuun ergaa baga gammaddanii karaa barreeffamaatiin miidiyaa OMN'tti kan ergan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii akkasumas ministeerri ittisa biyyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Itoophiyaanonni wal qooduu dhiifnee yoo walomne waliin hojjannee seenaa bareedaa hojjechuu akka dandeenyu kun agarsiiftudha jechuudhaan hidha seena qabeessa Itoophiyaanonni hundi xiqqaa hanga guddaa harka qalleeyyii irraa kaasee hanga dureeyyitti ijaaruuf hunduu hanga dandee gumaachuun ashaaraa isaa kaa'ee bu'aa isaa agarru injifannoo guddaadha jaan. Itoophiyaanonni hundi hundee injifannoo keenyaa tokkummaa keenya ta'uu hubachuun boroo Itoophiyaa fooyya'uu arguuf tokkummaa keenya cimsachuu fi tiifachuun dirqama keenyaas jechuudhaan dhaame. Haaluma kanaan obbo Lammaa Magarsaa eebba hidha haaromsaa kana cinaatti lubbuu lammiilee keenya guyyaa guyyaan badaa jiru dhiiga dhangala'aa jiruu fi haadholee bu'aa jiraniif walumaa galatti nagaa fi tasgabbii biyyaatiif dhaabbannee furmaata barbaaduuf waliin hojjechuu qabna jechuudhaan ergaa isaa dabarse. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa bara 2023 mootummaan Itoophiyaa aangoo akka gadhiisu mana marii bakka bu'oota uummataa irratti gaafachuun hidhaa seene obbo Kiristaan Taaddalee mana hidhaatti dhukkubsachuudhaan yaalii baqaqsanii hodhuu hatattamaa gaafatame. Miseensi paartii ABN fi miseensi paarlaamaa Itoophiyaa duraanii obbo Kiristaan Taaddalee bara 2023 walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa irratti mootummaan Itoophiyaa aangoo akka gadhiisu gaafachuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jaboo qeequun mana hidhaa seene obbo Kiristaan Taaddalee mana hidhaatti dhukkubsachuun yaalii baqaqsanii yaaluu hatattamaa akka taasisu hospitaalli ajajuudhaan guyyaarra hospitaala qarraa darras seenuutu dhaga'ame. Obbo Kiristaan Taaddalee mana hidhaatti yeroo lammeessaaf kan dhukkubsate hoggaa ta'u kanaan duraas yaalii baqaqsanii hodhuutiin yaalamuun ni yaadatama. Kanumaanis yeroo ammaan tana mallattoon cittoo fakkaatu garaacha isaarratti mul'achuun dhibeen kun guyyaa 3 keessatti dafee akka yaalamu doktoronni ajajuudhaan obbo Kiristaan Taaddalee hospitaala qarraa darras guyyaarraa seenuutu dhaga'ame. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammatti hordofaa turtanii nu wajjin turtii taasiftaniif galatoomaa isiniin jecha turtii gaarii.